Yoyyaa harka fuunee akkam jirtan dhaggeeffattoonni Soofoo Maraab hundi keessanuu baga gara chaanaalii keenyaatti nagahaan dhuftan bakkuma jirtan hundatti fayyaa fi nageenyi Rabbii isin bira haa jiraatu jecha qophii keenya har'aa keessatti akkamitti YouTube chaanaalii keenya TikTokii waliin wal qunnamsiisuun view fi subscriber baay'ee argachuu akka dandeessan isinitti agarsiisa. Egaa karaalee yookaan tooftaalee baay'eetu jira YouTube keessan yeroo gabaabaa keessatti guddifachuuf keessattuu YouTube keessan social meediaalee adda addaa yookaan miidiyaalee hawaasaa hundaan wal qunnamsiisuun yeroo gabaabaa keessatti YouTube keessan guddifachuun tooftaa hunda irra baay'ee barbaachisaa ta'ee fi bakka yaadne gahuuf nu gargaarudha. Egaa social media baay'eedhaan yeroo wal qunnamsiifta YouTube keessan carraan isin view fi subscriber baay'ee argachuuf qabdan baay'ee bal'aadha jechaadha. Kanaafiyyuu isin qarqara yookaan isin fayyada jedhee kan har'a qabadhee dhufe akkamitti YouTube channel keessan TikTok keessa yookaan TikTok wajjin wal qunnamsiisuudhaan view fi subscriber baay'ee karaa ittiin argachuu dandeessanidha jechaadha. Egaa TikTokiin social media yeroo ammaa kana bal'inaan hawaasa bal'aa biratti itti fayyadama bal'aa qabuu fi hawaasa biratti illee fudhatama baay'ee qabudha TikTokiin kun yeroo ammaa kana namoota miliyoona lakkaa'amanidha kan itti fayyadamaa jiran hawaasni keenyas baay'een isaa itti fayyadamaa jira. Egaa TikTok kana wajjin YouTube keessan illee wal qunnamsiisuudhaan view fi subscriber baay'ee argachuu ni dandeessu jechaadha dhaggeeffattoota kan koo. Hanga dhuma qophii kootti yookaan wajjin turtan ta'ee karaa kanatti fayyadamtan YouTube keessa yeroo gabaabaa keessatti karaa ittiin guddifachuu dandeessan isinitti agarsiisa. Egaa warroonni chaanaalii kanaaf haarawaa taatan subscribe ta'uun maatii chaanaalii keenyatti dabalama. Egaa yeroo gabaabaa keessatti chaanaaliin keenya subscriber 5,000 guutee jira. Egaa baga gammadan wajjin baga gammane nama 5,000 geenye jira dhaggeeffattoota kan koo. Egaa warroonni asirratti na qarqaaruudhaan yaada adda addaa na kennuudhaaf na qarqaartan hunda baay'ee tokko galatoomaa isinii jechuu barbaada. Kana caala guddachuudhaaf wal qarqaarree wal taanee akka guddannu abdiin qaba. Baay'ee tokko galatoomaadha isinii jechuu barbaada. Nama 5,000 dabarree jirra jechuudha dhaggeeffattoota kan koo. Hedduu isin galateeffadha. Naaf jiraadha isinii jechuu barbaada. Egaa chaanaalii keenya argachuudhaaf baay'ee tokko salphaadha. YouTube keessan keessa seentanii bakka search barii kana irratti Soofoo Maraab jettanii yoo barreessitan salphamatti jalqaba irratti isinii dhufa jechaadha dhaggeeffattoota kan koo. Salphamatti asirratti ni argattanii Soofoo Maraab kana irratti okay jettanii Egaa haala kanaan isinii banaa dhaggeeffattoota kan koo keessa yeroo seentan subscribe gochuu hin dagatinaadha. Egaa mallattoo notification kanallee all irra gochuudhaan maatii keenyatti dabalamaa isinii jedha. Egaa viidiyoowwan baay'ee hojjedhee jira keessa seentanii ilaaluu ni dandeessanii. Keessattuu YouTube'dhaan waan wal qabate baay'ee viidiyoo bal'aatu hojjedhee jira. Hundi keessanuu ilaaluu ni dandeessanii irraa barachuus ni dandeessanii. Yeroo baay'ee ijoolleen baay'een karaa keessaatti warroonni na gaafatan YouTube channel kan koo keessa seentanii viidiyoo kanneen yoo ilaaltan YouTuber baay'ee cimaa ta'e ta'uu ni dandeessu. Sababni isaa viidiyoo YouTube'dhaan wal qabanne karaa ittiin guddifachuu dandeessan waa hunda asirraa argachuu ni dandeessanii. Jalqabarraa jalqabdanii hamma monetize gotaataniitti illee viidiyoo hunda as keessaa argachuu ni dandeessanii. Bifa playlistiin illee isiniif kaa'ee jira. Asirraa itti fayyadamuu hin dagatinaadha. Egaa gara qophii keenyaatti sun darbin dhaggeeffattoota kan koo chaanaala nama kanaatti wal isin barsiisuu barbaada. Mucaan kun Suraafeeloo jedhama. YouTube chaanaalii isaallee Suraafeeloo jedha. Egaa chaanaala kanallee subscribe gochuu hin dagatinaadha. Akkanumallee mallattoo notification illa all irra godhaafi jechaadha dhaggeeffattoota kan koo. Mucaan kunis akkuma kan koo YouTube irratti viidiyoowwan adda addaa keessattuu teknooloojiidhaan akkanumallee appoota adda addaa akkana hojii YouTubeetiin wal qabate barnoota baay'ee dhiyeessuu irratti argama. Egaa mucaa kanallee naaf jabeessuu hin dagatinaadha. Chaanaalli isaallee Suraafeeloo jedha. Linkii isaa description jala isiniif kaa'ee jira. Achirra seenuudhaan maatii isaa ta'uudhaan isarraallee waa baay'ee barachuu ni dandeessanii. Nama lafaa dhufaadha. Ganaa baay'ee barnoota baay'ee qabatee isiniif dhiyaachuu irratti argama. Egaa mucaa kanas naaf jabeessuu hin dagatinaadha isiniin jedha. Egaa sirriitti walaa jajjabeessinu isiniin jechuudha. Amma gara barnoota keenyaatti. Egaa qophii keenya har'aa keessatti akkuma duratti isiniif ibsuudhaaf yaala dhaggeeffattoota kan koo akkamitti YouTube keessan TikTok wajjin wal qunnamsiisuudhaan view fi subscriber baay'ee argachuu karaa ittiin dandeessanidha kan isin agarsiisu. Akkuma duraan dursee isiniif ibsuudhaaf yaaletti YouTube keessan social media yookaan miidiyaalee hawaasa hundaan wal qunnamsiisuudhaan subscriber fi view baay'ee yookaan saatii baay'ee argachuu dandeessan jechaadha dhaggeeffattoota kan koo. Akkuma duraan dursee isiniif ibsuudhaaf yaale amma dubbiillee osoo isinitti hin baay'isin gara barnoota keenyaatti haa ceenu jechaadha dhaggeeffattoota kan koo. Jalqaba hojiin isin gochuu qabdan. Egaa duraan dursitanii aappii TikTok jedhu kana akkaawuntii qabaachuu qabdanii dhaggeeffattoota kan koo. Akkuma amma argaa jirtan aappii kana keessa yeroo seentan egaa bakki amma itti argamnu kun bakka viidiyoolee adda addaa itti gadhiifamudha jechaadha dhaggeeffattoota kan koo. As keessa yeroo seentan jalqaba irratti qabaachuu qabdan aappii TikTok jedhamu kan akkaawuntii banachuu qabdan jechaadha. Akkaawuntii namoonni baay'een akkamitti banachuu akka dandeessan ni beektan jedhee yaada. Warroonni garuu banatanii hin beekne keessaan yaada keessan naa kennaadha. Viidiyoo isin ni hojjedha jechaadha. Warroonni baratan akkuma amma argaa jirtan bifa kan koo kanaan banachuu dandeessanii. Anne dhiyooma kana jechaadha viidiyoo tokko gallakkisee ture asirratti. Viidiyoo egaa TikTok irratti viidiyoo daqiiqaa tokko gadiidha kan gallakkifamu. Akkuma amma argaa
argaa jirtan filoorii 4 qaba. Egaa isin kana caala horachuu dandeessan keessattuu TikTok irratti yeroo gabaabaa keessatti filoorii baay'ee nama baay'ee isin hordofu argachuu dandeessan jechaadha. Egaa kana viidiyoo adda addaa gadhiisuudhaan itti fayyadamaadha. Viidiyoo gabaabaa jechuu kan kooti. Egaa jalqaba irratti kan isin barbaachisu TikTok accountidha. TikTok account akkuma argaa jirtan ani Sofomara app jedheen banee jira. Egaa isa kana wal qunnamsiisuudhaan akkamitti view baay'ee argachuu akka dandeessanidha kan isinitti agarsiisu. Jalqaba wanti gochuu qabdan YouTube keessan keessa seentanii linkii YouTube channel keessanidha kan copy gootan. Dhaggeeffattoota kan asirratti sirriitti na dhaggeeffachuu wanni qabdanii jalqaba irratti linkii channel keessaniiti kan copy gochuu qabdan. Malee linkii viidiyooti miti. Yeroo baay'ee ijoolleen akkanatti ni dogongortanii linkii channel YouTube channel keessanii qofaadha kan barbaachisu jechaadha. Isa argachuudhaaf bifa salphaadhaan. Egaa linkii YouTube channel keessanii argachuudhaaf YouTube channel keessanii seentu asirratti bakka profile picture kana ni tuqxu. Itti aansuudhaan YouTube channel kan jedhutu jira isa ni tuqxu. Itti aansitanii dhaggeeffattoota kan koo asirratti tuqaa sadiitu jira. Tuqaa sadii kana ni tuqxu jechaadha. Ergasii share ishee jettu jira. Share ishee jedhu kana ni gootu. Ergasii copy link kan jedhu jira. Copy link ishee jedhu kana ni tuqxu jechaadha. Haala kanaan linkii channel keessanii argachuu ni dandeessan jechaadha. Karaa baay'eedhaan argachuu dandeessanii asirratti wanti dagachuu hin qabne yeroo hundayyuu copy kan gootanii copy channel keessaniiti malee copy viidiyooti miti jechuudha. Egaa linkii channel keessanii erga copy gootanii booda amma gara appichaatti deebina. Egaa amma TikTok keessanii seena jechaadha. TikTok keessanii seentanii yeroo jalqaba seentan viidiyootu isin dhufa jechaadha. Dhaggeeffattoota kan koo asirratti kana keessa settingin nu filannu home, discover, inbox fi me bakka jedhutu jira. Egaa me bakka jedhu kana keessatti okeettan. Me erga okay jettanii gara profile picture keessanii yookaan gara accountii keessaniitti isin fudhata jechaadha. Dhaggeeffattoota kan koo asirratti wanti tuqxan maalidha? Akkuma amma argaa jirtan gara edit profile kan jedhu jira isa okeettan. Egaa bifa kanaan isin bana jechaadha. Dhaggeeffattoota kan koo bakka kanarratti wantoota profile keessan edit gochuuf suuraa keessan jijjiiruu maqaa accountii keessanillee jijjiiruu ni dandeessanii asumarratti akka argaa jirtan Instagram na YouTube kan jedhu jira. Dhaggeeffattoota kan koo yeroo biraa Instagram keessa wajjin akkamitti YouTube wal qunnamsiisuu akka dandeessanii fi TikTok illee Instagram keessa wajjin wal qunnamsiisuudhaaf filooral baay'ee argachuu akkamitti akka dandeessan isinitti agarsiisa. Har'a garuu YouTube dha waan ta'eef YouTube kanarratti add gochuudha jechaadha. Add YouTube to your profile kan jedhu jira. Isarratti okeettan. Egaa akkuma argaa jirtan dhaggeeffattoota kan koo emailii channel keessanii filadha isiniin jedha. Kanaaf iyyuu isinis emailota qabdan keessa emailii channel keessaniiti kan filattan jechaadha. Anama fakkeenyaaf ni filachiisa jira. Isa kan koo ni filadha jechaadha. Egaa dhaggeeffattoota kan koo erga emailii keessan filattanii booda bifa kanaan isiniin dhufu isinirratti haarawaa waan yoo taatan jechaadha. Dhaggeeffattoota kan koo asirratti erga emailii keessan filattanii booda passwordii emaila keessaniiti kan isin gaafatu isa itti galchuun dagatinaadha. An kanaan dura bilbila kanarratti emailii kan koo yookaan passwordii emaila kan kooti akka nan gaafanni godhee waan hojjedheef jechaadha. Kanaaf immediately fudhatee jira. Isinirratti garuu passwordii isin gaafata jechaadha. Step san asirratti argattanii isin garuu akkuma achirratti emailii keessan filattaniini passwordii isin gaafata. Passwordii emaila keessanii isa sirriitti galchitu jechaadha. Ergasii bifa kanaan isin dhufa jechaadha. Dhaggeeffattoota kan koo akkuma argaa jirtan view your YouTube accountidha. Egaa accountii keessan ilaaluu dandeessanii. Egaa asirratti this will allow TikTok to will isin jedha. Kana jechuun maalidha? Asirratti bifa kanaan TikTok keessanii wajjin wal qunnamsiisuudhaaf fi eenyummaa keessan beekuu waan barbaaduu fi TikTokiin asirratti permission kennitaniif jechaadha. Permission kana allow gootan. Egaa akkuma argaa jirtan dhaggeeffattoota kan koo YouTube bakka jedhu kanarra Sofomara app seenee jira jechaadha. Mee amma al tokkoof duuba deebinee asirratti akkuma argaa jirtan icon YouTube dhufee jira jechaadha. Dhaggeeffattoota kan koo icon YouTube namni tokko gara TikTok keessanitti erga dhufee booda profile keessan keessa yeroo seenu yookaan video keessan yeroo ilaalu profile keessan keessa seenee videoowwan keessan daawwata. Yeroo kana asirratti icon YouTube ni arga jechaadha. Akkuma argaa jirtan icon YouTube ni arga. Yeroo kana immoo gara YouTube keessanitti isin fudhata jechaadha. Wanti tokko asirratti isin himuu wanni barbaadu yeroo hunda video TikTok irratti gallakkiftanii YouTube keessan irraa video keessan muraati daqiiqaa muraasa daqiiqaa tokko gad video ta'e hojjedhaadha. Ergasii immoo TikTok keessan irratti video san gallakkisaati jala irratti immoo guutuu video kana ilaaluu yoo barbaadan linkii kanaan seenaa jedhaati linkii san jalatti barreessaadha. Egaa isiniif gala jedhee yaada dhaggeeffattoota kan koo TikTok keessan irratti video hojjettan kan YouTube keessan irra gallakkiftan keessa muraati video daqiiqaa tokko gadi hojjedhaati. Ergasii immoo
TikTok keessan accountii TikTok irratti gadhiiftanii ergasii immoo linkii YouTube keessanii le jala keessanii asirra daawwachuu dandeessan jechuu ni dandeessanii akkanumallee namoonni asirra seenanii icon YouTube kana yoo tuqan gara YouTube keessanitti fudhata jechaadha. Karaa kanaan tooftaa bal'aa ta'een kana fayyadamuu dandeessanii asirratti icon kanarra namni tokko yoo gara accountii TikTok keessanitti dhufe jechaadha. Isa kana yoo tuqe gara YouTube channel keessanitti fudhata. Akkuma margaa jirtan dhaggeeffattoota kan gara YouTube channel kan kootti na fudhatee jira. Asumarratti subscribe akka godhu akka video keessanillee namni isiniif ilaalu carraa baay'ee laata jechaadha. Dhaggeeffattoota kan akkuma margaa jirtan egaa bifa kanaan fayyadamuu ni dandeessu jechaadha. Egaa dhaggeeffattoota kan qophii kan har'aa keessatti akkamitti YouTube keessan TikTokidhaan wal qunnamsiisuudhaan view fi subscriber baay'ee argachuu karaa ittiin dandeessan isin agarsiisee jira. Garuu hamma tokko isin akka hubattanii fi malee isin accountii TikTok yoo qabaatanii follower baay'ee argachuu dandeessan yeroo gabaabaa keessatti jechaadha. Namni follow isin godhe sun TikTok keessan irratti akka gara YouTube keessanitti illee affeeramuuf akkanatti linkii YouTube keessanii haala kanaan kaa'uudhaan nama affeeruu ni dandeessan jechaadha. Egaa barnoota kan koo kanarra qabadhee dhufe kanuma fakkaata. Egaa warroonni channel kana haaraa wataatan subscribe gochuu hin dagatinaa akkanumallee mallattoo notification tuquudhaan all irra godhaadha. Yeroo hunda viidiyoon an gallakkisu akka isin ga'u gochuu ni dandeessanii. Viidiyoo kanallee like gochuu hin dagatinaa. Horaa bulaa.